Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallattoota Firiimaan nageenyi keenya bakka jirtanutti isin haga'uun affeerraa keenya. Har'ammoo akkuma beekamu waan dhukkuba biyya keessa deemaa jiru kanaa waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii hamma tokko waan beeknuu fi wanta googilii bakkoota adda addaatti arganne gurra isin buusuu yaanna. Hundumti keessan viidiyoo kana hamma dhumaatti nu hordofaa affeerraa keenya. Erga hordoftanii kaataniis immoo viidiyoo keenya kana like, share, subscribe gochuun faana ta'a isiniin jenna. Egaan akkuma beekamu dhukkubni koronaa vaayirasii kun addunyaa kana miila tokkoon dhaabuun isaa ni beekama. Haa ta'u malee dhukkubni kun bakkoota garaa garaatti jechuudha biyyoota guddatanis waluma keessatti qabee akkuma ija tokkoon ilaalee jechuudha. Akkuma qabeen irra caalaa immoo biyyoota guddatan baay'ee miidhaadha jechuudha. Kanumarraa ka'ee information guyyaa guyyaatti kan uummata irra gahaa jiruu fi biyyoota adda addaatti balaan kun bu'ee namoota du'anii fi namoota lubbuun immoo bayyanatan isin biraan gahuuf yaalla. Viidiyoo keenya kana hamma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Akkuma beekamu biyyoonni Afrikaa kun duretti miti hiyyeettiidha. Akkuma beekamu hiyyeettii waan taateefis biyyoota Afrikaa kana keessatti immoo of eeggannoo hammamiitu godhamaa jira isa jedhus boodarraa waan isinii ibsinu ta'a. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Namoota qabaman, namoota fayyan, biyyoota eessa akka ta'e isiniif himna. Viidiyoo kana hamma dhumaatti nu hordofaa. Egaa akkuma beekamu biyya keenyarraa ka'aa biyya Itoophiyaa jechuudha. Biyya Itoophiyaatti namootni qabaman sa'aatii ammaa kana jechuudha kan googiliin gadhiisee jechuudha. Akka addunyaatti sa'aatii kanatti namootni qabamanii jiran 96 jechuudha. Kan qabaman 96 jechuudha. Ammoota wantoota kanneen maraman yookaan sakattaaman keessaa 96 qabamaniiru. Sana keessaa 3 du'aniiru jechuudha. 96 sana keessaa 3 du'aniiru. 96 sana keessaa immoo 15 fayyaniiru. Of eeggannoon immoo akkuma beekamu komaandi poostiin gadhiifamee jira. Namootni seera cabsanii bakkee deeman ni adabamu, mana hidhaattis ni darbamu jedhamee haasa'amaa jira. Akkuma beekamu komaandi poostiin biyya keessatti waa'ee dhukkuba kanaas sodaachisuudhaan mootummaan komaandi poostii akka ajajee oduun nu ga'es ni jira jechuudha. Ijipti immoo nama 2844 qabamteetti. Nama 2844 keessaa namni 205 du'eera. Namni 646 immoo fayyeera jechuudha. Namoota hamma qabaman kana keessaa namoonni harki caaluun fayyaniiru. Namootni hammi tokko immoo du'aniiru jechuudha. Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaarra teesseetti jechuudha. Kanaan dura sadarkaa tokkoffaarra kan ta'a turte South Africa natti fakkaata. Kanaaf amma sadarkaa tokkoffaasii qabatteetti jechuudha. Nama 2844 kan du'e nama 205 kan fayyammoo nama 646 jechuudha. Saudi Arabiyaan immoo namni 7,142 qabamaniiru. Namni 87 du'eera. 87 du'eera. Namni 1,049 immoo dhukkuba kanarraa bayyanataniiru jechuudha. Namoota hamma qabaman keessaa harki caaluu namoota fayyada. Garuu immoo biyyi Saudi Arabiyaas itti deemaatti jechuudha. Ol guddisaatti warra dhukkubsataaru jechuudha. Afrikaa kibbaa jechuudha namootni qabaman nama 2,783 kanneen qabamanidha. Kanneen du'an immoo nama 50 qofa. Kan immoo fayyan nama 903 fayyaniiru jechuudha. Dandamataniiru jechuudha. Dubaay immoo nama 6,302 qabamaniiru. Nama 37 du'aniiru. Namni 1,188 dhukkuba kanarraa bayyanataniiru jechuudha. Dubaay egaa akkuma beektanuu biyya Arabaati, United Arab Emirates'idha. Giddugala gabaa Arabaati. Namootni achirraa gara biyya keenyaatti galan dhukkuba sana guuranii fuudhanii gara biyya galaaru. Biyya keenyatti kan dhukkubni bu'aar tokko warroota Dubaay galaaru kana jechuudha. Baay'ee biyya sanattis bu'ee jira jechuudha balaan. Kasi
Speen jara kanatti jabaateera. Speen nama 1,190,839 dhukkuba kanaan qabamaniiru. Namni 22,002 du'eera. Namni 74,797 fayyeera. Egaa biyyoota guddatan kana keessatti baay'ee jabaatee jira dhukkubni kuni. Kanaaf rabbiin waa eegu jennaa. Egaan akkuma beekamu riikardii addunyaa kanaa kan galmeeffatte jechuudha. Osoo hin beekamin Chinese virus jedha yookaan immoo vaayirasii Chaayinaa jedha jechuudha. Namootni kanaan dura dhaaddataa turan jechuudha. Biyyoota Ameerikaa jechuudha. Biyya Ameerikaa yeroo ammaa kana walakkaa miiliyoonaa darbitee jirti jechuudha. Namootni dhukkuba kanaan qabaman walakkaa miiliyoonaa darbanii jiran jechuudha. Namni du'an immoo nama 50,000 gahuuf waa xiqqoo hafanatti fakkaata. Ameerikaan yeroo ammaa kanatti nama 710,021 dhukkuba kanaan qabamaniiru. Namni 37,158 addunyaa kanarra du'aan boqoteera jechuudha. Namni 60,510 immoo fayyeera jechuudha wanta kanarra. Nama 710,021 qabame namni 37,158 du'eera. Namni 60,510 dhukkuba kanarraa bayyanataniiru jechuudha. Yeroo gara ollaa biyya keenyaa dhufnu Sudaan jechuudha nama 33 qabameera. Namni 6 du'eera. Namni 4 immoo fayyeera. Kan du'eetu caala jechuudha kan Sudaan akkuma beekamu sagantaan wanta adda addaa akkaataan itti dhukkuba kana to'achuuf yaalii godhan hin jiru jechuudha gabaabumatti. Egaan amma immoo gara Aljeeriyaatti deemna. Aljeeriyaan namni 2,418 qabamaniiru. Namni 364 du'eera. Namni 846 immoo fayyeera jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo hundumaa jechuudha wantoota Google irraa jechuudha. Oduu yeroo ammaatti darbaaru jechuudha. Haala addunyaan amma keessa jirtu kana karaa YouTube kanaatiin isiniif dabarsina. YouTube kana subscribe gochuun faana ta'an affeerraa keenya yeroo hundumaa like si jettu moo hin dagatina. Like si jettu hin dagatina. Likein baay'ee barbaachisti. Kanaaf like hin dagatina. Likein keessan nu barbaachisa. Egaan akkuma beekamu amma immoo biyya galaana gidduu kan jirtu jechuudha. Madaagaskar nama 117 qabameera. Namni 33 fayyeera. Namni du'e hin jiru jechuudha. Maashaallah. Itaaliin jara kanattis baay'ee jabaatee jira jechuudha. Itaalii duwidoo kuteera. Nama 172,434 dhukkuba kanaan qabamaniiru. Namni 22,745 du'eera. Namni 42,727 immoo dhukkuba kanarraa bayyanataniiru jechuudha. Fayyaniiru jechuudha. Akkuma beekamu biyya fagoo deemna magara Awustiraaliyaa deemna. Awustiraaliyaan yeroo ammaa kanatti jechuudha nama 6,560 qabamteetti. Namni 67 immoo addunyaa kanarraa dhukkuba sanaan du'eera. Namni 4,132 immoo dhukkuba kanarraa bayyanateera fayyeera jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaan addunyaa kanarratti sakatteensii fi yookaan immoo to'annoon akka gaariitti gaggeeffamaa jiru kan to'ataa turte yookaan immoo to'adheera jettee haasaa yookaan immoo ergaa dabarsaa turte akkuma beekamu Chaayinaan to'attee turte yeroo tokko to'attee turte amma immoo kaleessa itti deebi'ee nama 2,100 wahii dura kuteera jechuudha guyyaa tokkotti. Akkuma beekamu doktorota gara biyya keenya galchaatti jechuudha. Gara biyya keenya gargaarsaaf akka ergaattudha kan ragaan bahe yookaan immoo kan ergaan karaa Googliitiin gabbahee akka Chaayinaan gara biyya keenyaatti doktora ergitee gargaarsaaf Itoophiyaa gargaarattudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya biyyoonni addunyaa kun dhukkuba kana dadhabaniiru. Dhukkubni kun itti jabaateera. Dhukkuba kanaaf du'aa'ii qofa barbaachisa jechuudha. Rabbiin kadhachuu qofa araara isaa kadhachuu qofa barbaachisa wanti biraa hin jiru jechuudha.
kabajamtoota daawwattoota keenya biyyoota lama isin hafee amman biyyootan qabadhee dhufee 12 yookaan 13 wayii keessaa biyya lamatu isin haftee biyyi lamman sunis chaayinaa fi Naayijeeriyaadha. Wal duraa duubaan isinii ibsa. Egaa chaayinaa keessatti kan dhukkubni kun yeroo jalqabaatiif argame jechuudha. Dhukkubni kun yeroo jalqabaatiif akkuma argameen biyyoota namoota uummata chaayinaa keessa jiru dursa biyyoota bakka biraa biyyoota chaayinaa kana namoota chaayinaa kanadha kan inni kukkutee fixee yookaan immoo addunyaa kanarraa baay'ee yeroo tokkichatti miidhee ka'ee gidduudhaan irraa badeera. Chaayinaan akkuma beekamu to'atteetti jechuun ni danda'ama dhukkuba kana maaliif yeroo jalqabaatiif qabamtee achi jalqabee amma 82,719 dhukkuba kanaan qabamaniiru 4,632 qofatu du'e 77,29 dhukkuba kanarraa bayyanataniiru jechuudha. Maaliif dhukkubni kana akkuma beekamu to'atteetti jechuun ni danda'ama. Garuu kaleessa qofa dhufee naasisee deebi'ee kanaaf wanta hir'ate jira yookaan bakka itti hafe tokko jira natti fakkaata. Kanaaf kaleessa akkuma argame jechuudha amma dhukkubsate 12 wayii du'eera jechuudha. Amma immoo Naayijeeriyaan nama 493 qabame nama 17tu du'e nama 159tu fayye jechuudha. Nama 493 qabamaniiru namni 17 dhukkuba kanaan du'aniiru namni 159 dhukkuba kanarraa bayyanataniiru fayyaniiru jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo hundumaa jechuudha wantoota isiniif dabarsinu wantoota asirratti jechuudha wanto odeeffannoo haarawaa yookaan immoo odeeffannoo dafee isin qaqqabuu qaba jennee isiniif yaannu kan yeroo hundumaa qabannee isiniif dhiyaanna. Isin chaanaalii keenya kanaaf maatii taatanii chaanaalii keenya nu jajjabeessuu subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share gochuudhaan ijoolleedhaaf keessaa erguu viidiyoo keenya hamma dhumaatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Galatoomaa horaa bulaa viidiyoon keenya hamma dhumaatti isiniin daawwatamuu qaba jenna. Galatoomaa.